Tajaajila argachuuf kiiloomeetira 200 gara Fiichee akka imallu gochuun daba jiraattota aanaa Baarak hiriira bahan. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jala kan turan gandoonni aanaa Baarak 13 tajaajila argachuuf Finfinnee keessaa bahanii gara magaalaa Fiichee akka deeman taasifamuun komachuun hiriira bahan. Magaalaa Shaggar magaalota naannoo Finfinnee garaa walitti fiduun akka hundaa'e mootummaan naannoo Oromiyaa dambii baaseen beeksisee jira. Kana duras jiraattonni aanaa Sabbataa Hawaas karoorri kun hawaasa rakkoo fi baasii dabalataaf kan saaxile jechuun hiriira mormii bahuun ni yaadatama. Haa ta'u malee aangaa'onni mootummaa komii jiraattota kanneenii irratti waan jedhan hin qaban. Xiinxalaan siyaasaa Yaayyaa Bashiir siyaasaan xiiqii Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa gatii kafachiisaa jira jedhe. Wanti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa qofa osoo hin taane lolli Oromummaa irratti banamee adeemsifamaa jiraachuu eera. Oromiyaa keessatti waraanni kasaaraa siyaasii dinagdee fi hawaasummaa dhaqqabsiisaa jiru adeemsifamaa jiraachuu xiinxaltoonni siyaasaa fi ogeeyyiin waraanaa ragaa ba'u. Dhibdee siyaasaatiif waraanni furmaataa miti kan jedhan beektonni dhimma walitti bu'iinsaa qoratan dhibdee siyaasaatiif furmaanni murtee siyaasaa qaamota hundaa biratti fudhatama qabudha jedhu. Waraana dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasaa jiru akka dhaabbatee mariin siyaasaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamu waamichi dhaabbilee siivilii paartiilee mormitootaa bakka bu'oota uummataa fi hawaasa bal'aan gaafatamaa jiru yoo ta'u mootummaan gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo afaan qawwee qofaan balleessa jechuun adeemsifamaa jira. Dhimma waraanaa kana ilaalchisuun OMN wajjin turtii kan taasise hayyuun siyaasaa Yaayyaa Bashiir siyaasaan xiiqii Oromiyaa keessatti dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasaa jira jedhe. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ija hawaasa idil addunyaa jalaa dhokfamuun gaagama namoomaa hamaa qaqqabsiisaa jira kan jedhe Yaayyaa Bashiir waraanuma kana irratti uummata Oromoo hubannoo wal fakkaatu hin qabu jedhe. Wanti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa qofa osoo hin taane lolli Oromummaa irratti banamee adeemsifamaa jiraachuu eere. Rakkoo Oromiyaa keessa jiru keessaa bahuuf mari'achuun dirqama ta'uu kan ibsu Yaayyaan marii adeemsifamu ammoo marii walganiinsaa osoo hin taane marii dhugaa kan qaamni sadaffaan hawaasa idil addunyaa irraa keessatti hirmaatu ta'uu qaba jedha. Mariin hatattamaan kan rakkoo Oromoo furu adeemsifamuuf miirri wal hubannoo uummata Oromoo fayyuu qaba jechuun dhaabbileen siyaasaa Oromoo ammoo marii taasisuun rakkoo Oromiyaatiif furmaata barbaadu qabu jedha. Uummanni Oromoo rakkoo biyya isaa irratti isa mudatee jiru qofa osoo dhaga'uu osoo hin taane ilaa fi ilaamee mari'atee furmaata waaraa Oromummaa isaa baraaruu fi rakkoo Oromiyaa furuuf barbaadu akka qabu waggaa 136ffaan Callii Calanqoo dhalattoota Oromoo biratti yaadatamu irratti argama. Lolli Calanqoo bara 1887 sochii sirna Minilik baha Oromiyaa qe'ee Oromoota afran qalloo humnaan cabsuun ummaticha gabroonfachuuf taasisaa turee fi fincila gabrummaa uummata Oromoo qe'ee koo hin weerarsiisu jechuun taasisaa ture bu'uura godhachuun kan geggeeffame ta'uu seenaan ni mul'isa. Lolli Calanqoo dirreewwan lolaa sirna Minilik uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii fi gochoota suukkanneessoo garaagaraa itti raawwate keessaa tokko wayita ta'u seenaa kana haaluuf yaalamaa tureera. Sirni Minilik Impaayera Itoophiyaa jedhamtu humnaan ijaaruuf sochii taasisee tureen uummata Oromoo fi uummattoota kibbaa Itoophiyaa hedduu biratti hammeenyummaa isaatiin yaadatama. Keessumaa uummattoota akka Oromoo fi Walaayitaa isaan karoora gabrummaa sirnichaa tarkaanfachiisaa turee fi simachuu didanii ofirraa fonqolchaa turan irratti yakka duguuggaa sanyii fi gochoota suukkanneessoo garaagaraa raawwachuun kan beekamu sirni Minilik gochoota jaarraa tokko dura sabootaa fi sablammoota biyyattii hedduu irratti raawwateen har'as yaadatama. Godaannisa seenaa sirna Minilik har'as ittiin yaadatamu keessaa Callii Calanqoo isa tokko. Lola sirna Minilik baha Oromiyaa qe'ee Oromoota afran qalloo weeraruuf bara 1887 gaggeesseen godaannisni seenaa hin daganne galmaa'eera. Keessumaa lola bara 1887 waggaa 136 har'aa Calanqootti gaggeeffamee fi guyyaa walakkaaf ture seenaa ragaa bahuu irratti ilmaan Oromoo karoora gabrummaa sirna Minilik ittiin deemaa ture ofirraa qolachuuf gootummaan hiriiruun kumaatamaan waloon bilisummaa isaaniif falmachaa wareegamaniiru. Dhalattoota Oromoo gabrummaa didaa gootummaan falmachaa dirree Calanqoo irratti wareegamuun alattis uummata Hararii gabrummaa kana waloon qolachuuf falmataa turan irratti hedduun dhumaatiif saaxilamuu seenatu ragaa haba. Weerara sirna Minilik gama baha Oromiyaatiin gaggeessaa ture qolachuuf lola guddaa gaggeeffaman keessaa tokko ta'uun kan yaadatamu lolli Calanqoo waggaa 136 lakkoofsisus hanga har'aattuu godaannisa dhiisee darbe. Ilmaan afran qalloo lolanii lolchiisan birmaddummaa isaaniin gootummaan falmatan kan akka Bakar Waaree dhalootaan faarfamaa gootummaa dirree Calanqoo irratti mul'isan wayita yaadataman gochi duguuggaa sanyii sirna Minilik ummaticha humnaan cabsuuf raawwatee fi dararaan sirnicha jalatti uummata mudataa ture ammoo hammeenyummaa isaatiin yaadatama. Sirni Minilik sochii uummata Oromoo humnaan gabroomsuuf taasisuu tureen duguuggaa sanyii Calanqoo harkaa fi harma muraa aanolee dabalatee
yakkoota suukanneessoo ija seenaa duraa dhokachuu hin dandeenye ummaticha irratti raawwachuu kan beekamu ta'us gama tokkoon seenaa kana haaluuf adeemsi deemamu gama biraan immoo yakkoota sirnichi raawwate darbeen dhaadachuu fi dabaluuf sochii taasifamu har'as qormaata ijoo waliin jireenya uummattoota biyyattii ta'eera. Adeemsi seenaa darbe haaluu fi yakkoota raawwatamaniin dhaadachuun kun sirna aangoorra jiruunis wayita deeggaramutu mul'ata. Kun ta'uun ammoo leellistoota sirna Minilik yakka jaarraa tokko dura ummaticha irratti raawwatame kan itti qaanfatamu malu har'as akka dhaadatanii fi garjabina hamaan akka dabalaniif karaa baneera. Harkaa fi harma muraa sirna Minilik raawwate dabalatee taateewwan suukanneessoo dhiheenya kana lixa Oromiyaatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran kan hanga morma muruun adda itti ba'anii ittiin dhaadachuu gahameera. Hammeenyummaan bara sirna Minilik uummata Oromoo irratti mul'atee darbe kan duraarra caalee akka deebi'u taasisaa jiraachuufis agarsiistuudha jedhu. Isaan haala qabatamaa amma raawwatamaa jiru kanarratti yaada kennan. Uummanni Oromoo calii calanqoo dabalatee taateewwan seenaa darbe wayita yaadutti yakkoota har'as akka sabaatti isa mudataa jiraniif xiyyeeffannoo malu kennuun waloon akka qolatu dhaama.